Akkamultan Oole rabbaa galatu mee kam jirtani Oromoon addunyaa kanarra jirtan baga nagayaan jiraattan Oromoon Oromiyaa biyya keessan harmee keessan Oromiyaa keessa fi harmee yookiin abbee haadha keessan Oromiyaa keessa fi addunyuma kanarra jirtan baga jiraattan jedha Birraan kuma lamaaf 18 maal fakkaata birraa ji'oota lama already ajjeebne yookiin finnee ji'a sadaffaaf sheedhumaatti deemaa irra maal fakkaata mee qabsoon jireenyaa yoon jedhu qabsoon daabboo qabsoon buddeenaa keessattuu warra Oromiyaa keessa jirtaniif warra kutaa addunyaa biraa jirtan yaa hammaatu tolusii warra addunyaa biraa keessa jirtan dhimma buddeenatiif hagana inni dhiphatan na fakkaata tarii haalli qilleensa baddaa gammoojjummaa diilallaa'ummaa cabbii oo'insa wanneen kana fakkaatan jabaachuuf rakkisuu danda'u malee addunyaa biraatti badaa wanni buddeenaaf wanni nyaatan wanni gad dhugan akka Oromiyaa keessaa amma Oromoonni baay'een ogguun jedhu Oromoota miliyoona 50 Oromiyaa keessa jiran keessa wadhakkaan ol ciree nyaatee laaqana yaadda'uu danda'a. Laaqana nyaatee immoo dhiyana galgalaa yaadda'uu danda'a yookiin nan dhabaala ta'ee sodaachuu danda'a. Kun kan dhufe yookiin dhufuu kan danda'e Oromiyaan ijaa qabeenya uumamaa hin qabne yookiin dunyaa uumamaatiin hin qabne waan ta'e osoo hin ta'in sakaalla Politika wayyaanee OPDO marsee yookiin OPDO hidhee Oromoon akka misoomne istiraateejiin misoomaa istiraateejiin qonnaa istiraateejiin daldalaa istiraateejiin waa hundaa itti yaadamee jechuudha Oromoo yoomsuuf Oromiyaa keessatti dalagamaa ture ijaa ta'eef saniif Oromoo dureessi kun egaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiran dureessa ogguun jedhu giddugaleessan Oromoon dhabaa miti qabaatadha akka ciree nyaatee laaqana yaadda'u yookiin immoo laaqana nyaatee dhiyana galgalaa yaadda'u kan godhe harka dhibbarraa harka 80 hanga 90 bulchiinsa walxaxaa wayyaaniin gara Oromiyaatti fiddeedha. Baay'ee bareeda yaa ta'u yeroo hunda booyuun yeroo hunda gadadoo himachuun yeroo hunda rakkoo fi dhiphoo himachuun yeroo hunda waa'ee kaleessa bannee akkasitti miidhamaa turre jedhanii asaasuun yookiin yeroo hunda gumgumuun barbaachisaa si miti. Rabbaa galatu ifatti deemaa irraa ifti baateetti ifa baate tana yookiin ji'a xiqqaattee mul'ate tana dhiibnee urjii guddaa yookiin biiftuu guddaa goonee gara fuulduraatti jenereeshinii wajjin Oromoo fi Oromiyaa irra bareessee dubbadhaa Oromoo fi Oromiyaa ceesisuun dirqama labataa yookiin dhaloota amma jiruuti. Saniif yeroo hunda waa'ee rakkoo boo'uun waa'ee gadadoo odeessuun haasa'uun hin baasu yookiin balleessaa kaleessa ebaluu na balleesse fana irraa sadarkaa kanatti gabbu'ee argame jedhanii yeroo hunda odeessuun gatiin qabu. Akka sabaatti akka na dhuunfatti rakkachuun numa jira. Yeroo rakkata san immoo rakkoo saniif fala dhaanii gara fuulduraatti tarkaanfachuun mala tokkoof tokko kan furmaata biraan qabneedha. Mala dha'uu tooftaa dha'uu haajaa lafa kaa'anii haajaa san irratti xiinxalliidhaan gara taanutti ce'uun bareeda. Baay'ee bareeda dubbii daqiiqaa murtaa'e keessatti jechuun an barbaade waa badaa haasa'uuf miti. Akka Oromootti namni jechuudha. Namni waa salphoo yookiin xiqqoo harkaa qabu tokko darbate doqnan jedhamuu jedhama. Anama dubbadhee nama tokko dubbiin dubbadhu kana yookiin dubbiin jedhe tuni nama takka yoo barsiiste yookiin nama tokkoof ilaalcha xiqqishuu wayii sammuu keessatti yoo akka inni fuulduratti tarkaanfatu taasisteef gahaadhaanaaf. Dirqama namni 100,000 yookiin miliyoonni tokko gorsa tokko yaa dhaga'u jedhee anis inni dhiphadhu dhaga'ullee hin qabu. Inni har'a jechuu barbaade waa'ee paartiiwwan siyaasa Oromooti.
dhaabbata siyaasa yookiin poolitikaa Oromoo irratti warra ammaan jiran warra dur biyya keessa turan warra biyya alaa galan irratti waa tokko lama jechuu barbaada. Akkuma ligalaatti nuti amma reef joota murtaa'uufte erga maqaa Oromummaatiin gola keessaa barbaadamnee ajjeefamuu nafi nurraa dhaabbate joota murtaa'e joota 5 tan caaltu saniif amma Oromoodhaaf paartii dhibbi ni barbaachisatanii yaaddu. Oromoodhaaf paartii dhibbi hin barbaachisu. Oromoodhaaf paartii tokkoof tokko qofa barbaachisa. Otoo Oromiyaan biyya of dandeesse biyya mataa ishii faajjii dhaabbattee addunyaa irratti bulchitu taate paartiin 2-3 carraa dimokiraasiitii fi carraa bilisa uummataa fi filannoowwan jiran opshiniiwwan jiran laallee fuulduratti deemuudhaaf paartiin 2 yookiin 3 yoo xiqqaate 2 yookiin 3 ni barbaachisa ta'a. Yoo maal ta'e otoo Oromiyaan biyya independent country taate yookiin biyya of dandeessee mataan dhaabatte ta'e. Har'a garuu Abashaa faana falmaa irra. Abashaa faana osoo hin ta'in sabaaf sablammiiwwan biyya impaayera tana keessa jiru faana falmaa jirra. Saniif paartiiwwan wal cirree humna wal xiqqeessinee iddoo dhibbatti wal qoqqoonnee yookiin wal hirree diinota keenya kan ollaa diinota gurguddoo jiran wayyaanee ammaan tana kufaa jirtu. Kufte jechuun lafa hin geenye hinduuna jirti lubbuu qabdi of keessaa ammayyuu daba hojjechuudhaaf maallaqa gahaa qabdi fi lammaffeessoo fi warri guddaan diinonni keenya waggaa 150 darbanii haga har'aatti qubattoonni Minilik ilmaan Habashaa kara deemtuun sanyii qurcii ilmaan Habashaa walirra jechuun wal salphifne jechuun isaan gabbifne jechaadha. Mee jara nagattaa yaada Oromoota. Beektota, doktoroota, profeesoroota, hayyoota poolitikaaf siyaasaa mee yaada waa tokko herrega. Barachuun digirii arvesti godhuun, digirii hold godhuun, PhD, maastarsii qabuun peeparii keenya jechuudha. Education background keenya guddifnee peeparii agasan qabaa kunoo sartifikeettii kanaa bitadhee mana jiraa fi miti inni guddaasaa. Beekan saba fala. Beekan yoo saba fale falama. Beekan lammii fala. Beekan qomoo fala. Sabaaf raaga. Sabatti akka maal dhufu kaleessa eessa turre har'a eessa jirra burgaram deemna jedheet sabaaf herrega. Saniif Oromoonni godiinan aanaan ciccirree poolitikaa gandaa yookiin poolitikaa mandaraa yookiin poolitikaa buna dhugaa koota buna dhugaa jechaan injirtimi safara keessa poolitikaa san otoo hin ta'in hidda dhiiga Oromummaatiin siyaasa tokkoof tokko dhaabbanneet humna guddaa horanneet akkuma Oromoon jedhu maal jedhama ni beektuun maaksa ulee torbaasan abbaan tokko yookiin Oromoon tokko dargaggeewwan 7 qabaa ulee torbasan walitti dhaatoo bakka tokko takka caban akka yaalaa jedheen tokkon tokko qormaata walaatuuf ni dadhabani addaanii katoo tokkon immoo cabsaa jedhameen ni cabsanii tasumatti cabsanii barbadeessanii saanigaa tokkummaan humnaa kan masii qaba. Dubbiin kun mammaaksa salphaa fakkaatee garuu ergaa guddaa mammaaksa salphaa fakkaatee garuu ergaa guddaa amma tulluu diimtuu ga'u amma raas dashan ga'u sorry fayyadamuu qabnu gaara kana maqaa kana amma Everest ga'u amma Kilimanjaro ga'u dhamni dubbisaa olaalle garuu itti simmanti salphoo fakkaatti garuu ergaa guddaa qabdi. Tokkummaan humna tulluu dhibee jechuun danda'udha tokkummaan. Saniif politishaaniin Oromoo keenya dhiisaa. Wallaggi dhaloota nuti jaalannaa rakkina qabu. Arsiin dhaloota nuti jaalannaa rakkina qabu. Harargeen Jimmi Baalee Ilubbaa Boor Gujii Booranni Shawaa Giddugaleessa eessa Karrayyuun dhaloota Orommaatii ni jaalannaa ni deeggarraa jala hiriirra. Wallaggatti dhalachuu Gimbiitti dhalachuu yookiin Salaaleetti dhalachuun dhimma itti dhalachuuti dhimma lafatti dhalachuuti malee dhimmi kun dhimma ijoo ta'ee Oromoo ilaalcha siyaasaa akka addaan hiruun ta'uu hin qabu.
Saniif nuti saboonni qeerroon qarreen jaarsaaf jaartin dhalataan ol deemu marti barataan dhaabbata siyaasaa safara yookiin mandara yookiin aanaan keessatti dhaladheedhaan ijaaramte garuu humni ishii humna haasgaa hin jedhamne humna hagana jedha jechuun san jala hiriirurra poolitikaa Oromoo tokkoof tokko akka Oromiyaa sochoosee gamtaadhaan dhugaadhaan isa jala miseensa sanii ta'uu na wayya jechuun koo ani shawaa keessatti dhaladhee akka dhalootatti jechuudha. Shawaa keessatti paartiin siyaasaa tokko dhaabbatee miseensa shawaa akkuma shawaatti daangeffamee poolitikaa laamshaaf dhaabbataa kana otoo hin ta'in akka Oromiyaatitti jechuu kiyyaga. Ani pirezidaantii sana shawaa san ta'ee jechuun jedhu dadhabaa kana otoo hin ta'in Oromiyaa godinaalee 18 irraa kan dhufaniin bakka tokkotti dhaabbannee akka giddugaleessatti waaltawa Oromootiin jechaadha. Waaltawa yookiin waliigala as naashinaal Oromiyaa san jalatti tokko taanee yoo gurboomne diina keenya mo'achuu dandeenya.